sababa lola kanarraa dubbanna. Sababni lolli kuni itti ka'ee itti sadarkaa tana gahe Yahudonni eega lola Gazzaa keessatti goobaan galanne ifiin ja'anii jenosaayidii waan lola hamaa san dugugga shanyii raawwatanii namoota hedduu fixaniin booda amata kana keessa eega jaarsi kun filame yeroo torbaa ol biyya Ameerikaadhaa dhaqee ilaalee deebi'e. Maali kanarratti wanni inni deemuuf? Baatii 15 namichi kun eega filame hanga har'aatti jechuudha jaarsi kun. Jaarsa kana yeroo torbaa ol baatii 15 keessatti dhaquun waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Maal amansiisu jira? Duulli kuni duula haqaati, nuti haqarra jirra. Iiraan tana mootummaa isii yoo kuffifne malee nagayaan arkannu jiddugala baatti nagayin hin bu'u, mootummaan isaanii kufuu qabdi jechuudhaan wal amansiisanii warri isaanii guutuun duula kana kaasanii jechuudha. Eega duula kana kaasaniin booda maalitti amane inni? Wanni inni itti amane maali? Jaarsi wanni inni itti amane alqadaa ala nizaam al-Iiraanii, mootummaa Iiraan dhabamsiisuu kanattiin amanaa jedhe. Warri isa kakaaseetti hime kunis maal jedhaniin? Dhibbarraa dhibbatti waan kana ni beeynaa ni dandeeysa. Mootummaan isaanii matoota hanga kana hoggaa dhawan, Ayatollaan dhawame, hogganoonni waraanaa nama 15 dabarsine mootummaan nagayaan kuftii tartiibaa lafa keenyee nama nuti itti amannu ka ifii feenu akka biyyoota Arabaa kana kan isaanii hoogganamu deem jedhanii ulee yaasan akkanaa kana kaayannaa jechuu irratti wal tahanii lafaa ka'an jechuudha. Eegasii maal jeen inni? Guyyaa 4 qofa naa kennaa jeen. Guyyaa 4 kana keessatti mootummaanis ni kufti, waa hundinuu ni dhabama. Guyyaa 4 qofa naa kennaa jeen. Guyyaan 4 inni jeen guyyaa 40 dabree jira irra. Guyyaa 4 miti, guyyaa 40ttis mootummaan Iiraan jabaachuu malee wanni kufaatiin galle. Kanaafuu abjuu keessa jirtaa ni raftee jedhaniin. Amma akkuma agartan kana guyyoota hanga dabre kana keessa Bahreenii fi Kuweetii fi samiirraa ka urjii samii fakkaatu halkan itti roobaa bula. Maal murteessan amma? Kaambiin teenya ta Bahreen jirtu haa guurattu jechuu murteessan. Guuratanii jiran. Wulii ta deebitu miti. Yoo ni deebifna jedhan meeqa fedha jennaan? Doolaara Ameerikaa biliyoon 400 barbaadaa jedhan jaaruuf deebisanii. Jaaruurra ka'uuturra nu jira jedhanii filatan ibidda biran teenyu jedhanii jarri godaanee jira. Iiraan irra afaan isin dubbattuun lugatul muntasir jedhaniin haasawni isiidha. Afaan nama moohateetiin dubbachuu jirti. Afaan nama laafaa injifatameetiin haasawutti hin jirtu. Hogga haasawitu afaan jajjabaadhaan haasawuu jirti. Dhiira jechuun akkana. Kanaaf yeroo ammaa tana guyyaa 4 fi guyyaa 40 fi guyyaa san boodallee kuni wanni kanaan jiru. Tiraamp jechuun jaarsi nama humnatti amanu. Nama humna qabu wajji deema. Inni maal jechuu ta'a fuulduraaf? Iiraan tun inni nama jabaadha. Mootummaa jabdu jiddugala bahaa kana keessatti wajji wal taanee akka Turkii, Paakistaanitti biyya wajji dalagan ta'uuf teessii namicha nurraa callee afaan qabadhaa isin nurraa ta'a warra Yahudaa jechuuf deema. Boodarra yaadni as deemu kanaa jechuudha. Ani fuuldura akkaan laaletti kanatu argamuu ta'a. Qabxiin biraa nafsiyyaan namtichaa mataan isaa Turkii dhaqee dheengadda maal jedhe? Ani baay'een dinqisiifadhaa jedhe Turkii kanarraa waa sadii. Tokkoffaan pirezidaantiin isaanii mootota Islaamaa guutuu caalaa jedhe. Nama dhiiraati. Nama jabaa. Nama akkanaa kana namni itti aman namni gaariin jedhe jiraatu qabu. Takka. Talamada waraana cimaa ijaaree jedhe bilmalaayiin. Miliyoona hedduu hagahu. Kuni waan hedduu an dinqisiifadhu jedhe. Qabxiin biraa warshaa yookaan kaampanii meeshaa baaftu jajjabduudhaanii jedhe. Ta Awurooppaa illee hin qabne. Kanaafuu isa kana akkaaniin dinqisiifadhaa Turkiin haa jiraattu jechuudhaan ol godhatee dubbate. Maaliif nama jabaa fedhanii nama isaa wal qixxaawu. Nama isa jala lallaafu kana akkuma Arabaa kana funyaan keessa dhiitee gaggodhatee kophee dhungatullee haa jarraan qabu. Adada isaan kophee dhungatu gaggodhatanii funyaan keessa dhiitu jira Araba. Warra biraa immoo akkas kabajee jiraata. Kanaaf isaantu aayata Rabbii fudhachuu dide. Rabbiin Qur'aana keessatti وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة بكتنا نكرة جنين وري قرتي لغة وري سير لغة جت وري نحو إله أي قوة جت لهم من فرياتات. حديث كيست على إن القوة الرمي جي رسول صلى الله عليه وسلم تيجي دربنو سن الله روكيت الدنيا هندنو حديث خنت آية خنت دليديتي صدركات هنجيس لكن ورخان على إن القوة الرمي خنا دجاج جيرتني لكونا في جيران تاني خنافو إن شاء الله
خرا حديثها بقرآن ورين كناس ربي هدي بسو تأني كومي كفنا ما سفروا الأمتي هجي برباد دي إسلامنا هجي دين اتين دلقة دين هجيتي مالي إسلامنا دون هجيت دين حاسواتي متي دين تأني نما خان جنتنا كاني خان جنة باسني متي جنة خساني تمتي قال إن شاء الله خنا بينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته